Wajirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa qormaata kutaa 6ffaa fi 8ffaa bara 2016 kan naannootti kennamu milkeessuun haala danda'amu irratti caasaalee nageenyaa fi qooda fudhattootaaf kallattii hojii kenne. Orienteeshinii kenname irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa, itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii, caasaalee nageenya, dura bu'oota manneen barnoota, qindeessitoota kilaastera qormaataa, itti gaafatamtoota buufata qormaataa fi supervaayizaroota qormaataaf ramadaman hirmaataniiru. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii, barnoonni qulqullina qabu tokko guddina biyyaaf murteessaadha waan ta'eef lammii naamusaa fi ga'umsaan ijaarame oomishuun immoo egeree biyyaa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhu. Kanaafuu qorumsa kutaa 6ffaa fi 8ffaa bara 2016 akka naannootti kennamu kana milkeessuuf cabinsa naamusaa tokko malee akka xumuramuuf gahee keessan bahachuu qabdu jedhu. Qorumsi xumura sadarkaa tokkoffaa kan kutaa 6ffaa fi giddugaleessaa kutaa 8ffaa cabinsa naamusaa tokko malee akka inni xumuramuuf gaheen qaamolee har'aasitti argamanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka magaalaa Adaamaatti barattoota kutaa 6ffaa 11,407 ta'an manneen barnootaa 137 akka qorsiisan ibsuun kutaa 8ffaan immoo barattoota 12,928 kan qoramanii fi manneen barnootaa 114 ta'an kan qorsiisan yoo ta'u kutaa 6ffaa fi 8ffaa kilaastera 19 keessatti kan qoramanidha kan jiran obbo Bariisoon. Isa kana milkeessuuf immoo raawwachiiftonni gaan akka ramadaman ibsanii jiru. Akka magaalaa Adaamaatti barattoota kutaa 6ffaa 11,407 qormaata kanaaf dhiyaate. Manneen barnootaa 137 qorsiisaa jechuudha kutaa 6ffaa. Kutaa 8ffaa barattoota waliigalaa 12,928 qormaata kanaaf dhiyeessan. Manneen barnootaa kutaa 8ffaa qorsiisan 114dha. Kan kutaa 6ffaa kilaastera 19 keessatti kan qorru, kan kutaa 8ffaa akkuma sana kilaastera 19 keessatti kan qorru jechuudha. Qorumsi kutaa 6ffaa caamsaa 29 hanga 30, kan kutaa 8ffaa immoo waxabajjii 4 hanga 5tti kan kennamudha kan jiran obbo Bariisoon. Qorumsi xumurame hanga waraqaan deebii iddoo qophaa'etti deebi'utti xiyyeeffannaa cimaa kan barbaadudha jedhu. Qorumsi xumuramee hanga waraqaa deebii gara bulchiinsa magaalaa yookaan waajjira poolisii qajeelcha poolisii kaa'achuu dandeenya bakka nu keenyu ga'utti hordoffii cimaa taasisuutu irra jiraata. Hirmaattonni orienteeshinicha irratti hirmaatan tokko tokkos akka jiranitti barattoonni kutaa 6ffaa daa'imman waan ta'aniif qaama seeraa yoo argan bifa rifachuu hin qabneen akka qoraman gochuu, qormaanni nagaan akka xumuramu nageenya irratti hojjechuu, barattoonni kutaa 6ffaa qormaataaf qophaa'an kunneen umuriin isaanii 11 fi 12 waan ta'eef guyyaa tokkotti qorumsa gosa 5 fudhachuun isaanii akkamitti ilaalame, daa'imman guyyaa guutuu iddoo qormaataa waan oolaniif haalli nyaata isaanii maal ta'aa fi kan kana fakkaatan dhiyaatanii jiru. Yaadaatitti ani mana kanaaf kan qabu warroonni qortoota keessattuu warroota barattoota kutaa 6tiin wal qabatee barattoota baay'ee xixiqqoodha. Maatii biraallee fagaatanii hin dandeenye wama xiqqoollee yoo itti dubbatan sodaachuu danda'antu jira. Kanaaf an akka abbaa barattoota saniititti wantoonni ani qortoota kanaaf dhaamachuu danda'u daa'imman kanneen rifachiisuu akka hin dandeenye, loluu akka hin dandeenye. Laaqana isaanii kana mana galchee deebisuu danda'a daa'imman kanneen jechuudha. Sa'aatii yookiin qormaataa kana irraa fudhatu wanti mana seektaratti qorru kana keessatti ijoolleen nyaata akka nyaatanii achi nyaatan bakkitti wanti mijateef tokko jira jechuu barbaadeeti. Yeroo wajji wal qabatee wanni guddaan nu yaachisuu qabu yeroodha. Keessaa'uu saabudha laaqana nyaatanii daree qormaata sanitti deebuudhaaf yoo xiqqaate daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 raafatanii dhufan duubatti hafanii jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa obbo Taarraqeenyi Tasfaayee gama isaaniitiin naannoo manneen barnootaa keessatti sodaa uumuu osoo hin taane rakkoon tokkollee akka hin uumamnetti naannoo mana barumsaa sakatta'uun hojjechuuf caasaan keenya qophii ta'ee hojjechuu qabaa jedhu. Naannoo manneen barnootaa irratti sodaa uumuu osoo hin taane rakkoon tokko kan naannoo sanatti hin uumamne hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Qormaanni guyyaa lamaan booda jalqabaate raadiyeesii naannoo manneen barnootaa keenya qulqullinaan itti dhiyeenya har'aa kaasnee boruu kaasnee manneen barnootaa kana aannan goonee sakatta'uun laaluun kan hunda keenyaatti taa'ee jira.
itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Shannaa fi ajjamaa kallattii kennaniin naannoo wiirtuu qormaan itti kennamu kamuun nageessu loojistikii mijeessu qorumsi karaa tasgabbii qabuun akka xumuramu barataan barsiisaan maatiin barataa fi qooda fudhattoonni hundi qindoominaan raawwachuu qabdu jedhu. Hooggansi siyaasaa hooggansa barnootaa sirriitti hubachuudhaan waliigalaan immoo qoraan asii deemtanis waan jedhamu sana sirriitti faayidaa keenyaaf, faayidaa walootiif, faayidaa ijoollee keenyaatiif karaa jedhuun dhimmoota irratti waliin nu galchuu danda'an irratti hojimaata irratti hundaa'ee karaa saniitiin qindoomina olaanaadhaan hojicha raawwachuun hin barbaachisa. Kana malees iccitii naamusa qormaataa eeguun akkasumas karaa tasgabbii qabuu fi dogongora tokko malee qormaanni xumuramuu qaba jedhu. Nageenyi barattootaa eegamee dhiyeessiin barbaachisu guutamee odeeffannoon gahaan qaama dhimmi ilaalu kennamee karaa tasgabbii qabuun qormaatichi akka kennamuuf hundi keenya itti gaafatamummaa sana bahuudhaaf of amansiifnee hojii kanatti galuun hin barbaachisaa kan jedhu qabatamuu qabaadha.